Gara gaddimiidhe gammachuun wallaanoo Akkeessa injir ija mimmaan jaamsa faarfannaan kan baanoo Akkeessa injir Tokko lakkaa'ee kan gaati nama baasu. Gaanii fi araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii kan taatan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii anis nagaa kootii inni madda nagaa keenyaa ta'e gooftaan galata guddaa fudhatu. Baga nagaa keessan taatanii guddaa galatoomaa gooftaan sinaa eebbisuu yaadniif jajjabeessan keessan baay'inatti tolee jira. Egaati hangan danda'u anis waan beekuuf hamma hubadheerraa yaadan qabuu fi hamman beeku isiniif qooduudhaaf jidduu keessanitti yeroo hundumaa nan argama. Isinis yaada keessaniin na bukkee dhaabbadhaa. Namoonni yuutuubii koodhaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan na waliin taasiniin jedha. Maatii kan naa taatanii jirtanis immoo guddaa isiniin jaalladha. Naaf eebbifamaadha. Har'a immoo mata dureen qabadhee jidduu keessanitti argame. Mata dureen har'a qabadhee jidduu keessanitti argame immoo akkas jedha. Fedhii jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo fedhii keenya to'achuudhaaf waaqayyoon akka nu gargaaru qabxiilee shanan tokko qabadhee jidduu keessanitti argamee jira. Egaa waaqayyoon nu gargaara. Qabxiilee shanan kana walii keenyan taanee ilaalla jechuudha. Fedhii jechuun maal jechuudha? Jedhee yeroo yaada isiniif kaasu jalqaba irratti fedhii jechuun yeroo gammachuutitti yookiin yeroo gaddaatitti wanta laphee keenyatti dhagahamu fuula keenyarraas mul'atu maal jedhama? Fedhii jedhama jechuudha. Isa afaan Amaariffaatiin simmeet jedhamudha jechuudha. Namni tokko namaaf ta'ee gammachuus hin qaba akkasuma gaddas hin qaba. Foon uffannee jirra waan ta'eef wantoonni arginu yookiin wantoonni dhageenyu yeroo itti nu gammachiisanii baay'ee fedhii gammachuu keessa kan nu gashan jiru. Akkasumas immoo wanti baay'ee laphee keenya buusanii gaddatti nu fuudhanii deemanii gaddinu baay'ee akka nu gaddinu nu taasisan jiru jechuudha. Inni maal jedhama? Laphee keenyatti kan dhaga'ama. Laphee keenyatti kan dhaga'amu fuula keenyarraa immoo ni mul'ata. Nama tokko fuula isaa ilaaltee akka inni yeroo gammadetti akka inni gammachuu qabuu fi akka inni gadda qabu fuula isaa ilaaltee adda baafachuu ni dandeessa jechuudha. Egaati fedhii jechuun akkana jechuudha. Fedhii keenya kana to'achuudhaaf immoo wantoota nu gargaaran qabxiilee shanan tokko qabadhee kara keessanitti dhufee jira jechuudha. Qabxiilee shanan kana osoo goonee waaqayyoonis immoo fedhii keenya akka to'annuuf nu gargaara. Isin fayyada qabadhaa. Yaada keessanitti qabadhaa. Nama itti jiraatuuf ni fayyada jechuudha. Tokkoffaa irratti fedhii keenya amanuu jedha. Fedhii keenya amanuu yookiin fedhii keenya isa nutti dhagahamu sana iyyannatti dhagahamee jira jennee fedhii sana fudhachuu qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo madda fedhii keenyaa sana baruudha. Fedhiin keenya sun gammachuu yoo ta'e maalirraa maddee, gadda yoo ta'e maalirraa maddee kan jedhu madda isaa baruun nu barbaachisa jechuudha. Gammachuus haa ta'u, gaddas haa ta'u, madda fedhii keenyaa sana baruun nu barbaachisa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo waaqayyo fedhii keenya akka to'annu waan nu gargaaruuf waaqayyoon galateeffachuu qabna. Maal gochuu qabna? Waaqayyoon fedhii keenya akka to'annuuf waan nu gargaaruuf waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuudha. Afuraffaa irratti immoo macaafni qulqulluun fedhii tokko isaatiin maal akka jedhu baruu yookiin hubachuudha. Afuraffaa irratti waaqayyo fedhii tokko isaatiin maal jedha? Yeroo gammachuutti, yeroo gaddaatti waaqayyo yookiin macaafni qulqulluun waa'ee fedhii tokko irratti maal jedha jennee macaafa qulqulluu hubachuu qabna. Fakkeenyaaf gadda yoo ta'e gadda irratti maal jedha macaafni qulqulluun? Fakkeenyaaf miira aariitu nutti dhagahama. Nama tokko hin jibbina yoo ta'e nama san maaliif jibbina jennee of gaafannee waa'ee jibbeessaa irratti macaafni qulqulluun maal jedha? Obboleessa kee jaalladhu. Nama si jibbu immoo kadhadhuuf jedha malee jibbi kan jedhu hin jiru macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Kanaaf nama si jibbu saniif kadhachuu qabda malee atis deebitee jibbuu hin qabdu. Innis fedhii jedhama. Miira jechuudha. Nutti dhagahama. Jibbeessi sun miira. Kan nutti dhagahamu san hojiidhaan argisiisa. Kanaaf wanta nutti dhagahamu san irratti macaafni qulqulluu maal jedha jennee macaafa qulqulluu hubachuun nu barbaachisa jechuudha. Shanaffaa irratti immoo hafuura qulqulluuf ajajamuu. Hafuura qulqulluudhaaf maal jechuudha? Ajajamuudha. Maaliif hafuurri qulqulluun karaa gaarii ta'e hundumatti
nama ni geggeessa. Kanaaf hafuura qulqulluudhaaf maal gochuu qabna? Ajajamuu qabna jechuudha. Shanaffaa irratti immoo hafuura qulqulluu keessa keenyatti guddisuu qabna. Akka guddatu taasisuu. Namni kamiyyuu Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaatii godhatee gaafa fudhatu hafuurri Waaqayyoo nama sana keessa ni buufata jechuudha. Garuu hafuurichi Waaqayyoo nama sana keessa buufate akka guddatu kan taasisu eenyudha? Abbaadha. Hafuurri Waaqayyoo keessa keetti kan guddachuu danda'u macaafa qulqulluu dubbisuudhaanii, kadhachuudhaanii, Waaqayyotti dhiyaachuudhaan hafuurri qulqulluun keessa keenyatti akka guddatu ni taasisna jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluu keessa keenyatti akka guddatu taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Wantoota kana gochuu qabna. Fedhii keenyas akka to'annuuf kan nu gargaaru maalidha? Hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun maalidha? Karaa gaarii ta'ee fi karaa qajeelaa ta'e kamittuu nama ni geggeessa jedha macaafni qulqulluun. Gaarii fi hamaa adda baafattanii beekuu kan dandeessan hafuura qulqulluudhaani. Kanaaf hafuura qulqulluu keessa keenyatti guddisuudhaaf immoo wanti nu gochuu qabnu macaafa qulqulluu dubbisuu, kadhachuu, Waaqayyoon walitti dhiyaachuudhaan hafuura qulqulluu keessa keenyatti guddisuu ni dandeenya jechuudha. Egaati qabxiileen kanarraa akka waan guddaa hubattan abdiin qaba. Qabxiilee ja'an tokkotti dabalee ja'an isiniif kenne jechuudha. Waan guddaa akka irraa hubattan abdiin qaba. Maaliif tokkoffaa irratti madda fedhii keenyaa tokkoffaa irratti fedhii keenya amanuu qabna. Fedhicha nutti dhagahame sana kanatu nutti dhagahamee jira jennee tokkoffaa irratti amanuu qabna. Lammaffaa irratti immoo madda fedhii keenyaa sana fedhiin keenya sun maalirraa madde jennee madda fedhii keenyaa sana hubachuu dandeenya, baruu qabna. Madda fedhii keenyaa sana barri taanaan furmaata itti laachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf madda fedhii keenyaa baruun baay'ee barbaachisoo fi dirqamaa kan ta'edha jechuudha. Madda fedhii keenyaa baruun akkasumas madda fedhii keenyaa ifa beeknee Waaqayyoon fedhii keenya akka to'annuuf waan nu gargaaruuf Waaqayyoon maal gochuu qabna? Galateeffachuu qabna. Egaati Waaqayyoon galateeffachuu kan qabnu kana qofaaf osoo hin taane Waaqayyoo wantoota hedduudhaaf ni galateeffama. Akkasumas yeroo miira akkasii nutti dhagahamu. Miira gaddaas ta'e miira gammachuu yeroo nutti dhagahamutti Waaqayyoo wajjin maal gochuu qabna? Kontaaktii gochuu qabna. Walitti siquu qabna. Walitti dhiyaachuu qabna. Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Hafuura qulqulluun guutamuu qabna. Yaada keenya yaada Waaqayyoo wajjin walitti hidhuu qabna. Yeroo sana maal ta'uu dandeenya? Waaqayyoon fedhii keenya akka nu to'annuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuudha. Afuraffaa irratti sadaffaa irratti jechuu kooti. Afuraffaa irratti immoo macaafa qulqulluu fedhii tokko irratti maal jedha? Macaafni qulqulluun maal jedha? Fedhii tokko irratti macaafni qulqulluun maal jedhaan? Fedhii tokko irratti adda baasee isin dubbisuu nan danda'a jechuudha. Garuu yeroo waan hin qabneef namoonni macaafa qulqulluu qabdan macaafa qulqulluu dubbifadhaadha. Hin bartu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee jibbessaa irratti, waa'ee gammachuu irratti waan baay'ee irratti dubbata jechuudha. Macaafni qulqulluun yeroo argadhe viidiyoodhaan galuun nan danda'a taanaan macaafa qulqulluun maal akka jedhu tokkoon adda baasee isiniif nan hima jechuudha. Garuu qabxiilee kana yoo fayyadamne nama taanee nu barbaachisa. Maaliif gammachuun jira, gaddi jira, maal jira. Kana hunduma keessatti immoo wantoota barbaachisoo ta'an jireenya keenyaaf wanta barbaachisoo ta'an qabachuun nu gargaara. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamuudha. Shanaffaanii, ja'affaan immoo hafuura qulqulluu keessa keenyatti guddifachuu isiniin jedhee jira. Gooftaan baraaf jireenya keessaan haa eebbisu. Egaati namoonni na jajjabeessaa jirtan akkanan yeroo hundumaa viidiyoodhaan galuu akkan keessa koo kan jiru hangan danda'uu fi hangan beekus isin barsiisu namoonni baay'ee irra deddeebitanii dubbattanillee jirtu jechuudha. Egaati osoo nan Waaqayyo na gargaaree yeroo koo kennee yuutuubii kanarratti hojjedhe baay'ee nan gammada. Garuu akkuma beekamu biyya ormaa keessaan jira, gosa ormaa keessaan jira. Kanaaf yeroo hunda bahee dubbachuudhaaf naaf hin mijatu jechuudha. Hanga naa danda'ameef garuu hangan yeroo qabuun yeroo boqonnaa kootti hamman danda'uun hamman beekuun kara keessan nan dhufa. Keessumaayyuu hordoftootaaf fuula FB kootii kan taatan barreeffamoota ati barreessitu ati maxxansitu baay'ee waan jaallannuuf osoo barreeffamoota san kara viidiyootti nu jijjiirtee karaa yuutuubiitiin nuuf hojjette baay'ee natti tola jettanii namoonni yaada naa kaastan yaada keessan nan fudhadha. Guddaa eebbifamaadha natti tola. Barreessuunii fi viidiyoo waraabuun tokko miti. Garaagarummaa qaba. Maaliif
viidiyoo waraabuudhaaf dirqama iddoo sagaleen hin jirre ta'uu qaba, iddoo mijataa ta'uu qaba viidiyoo waraabuudhaaf jechuudha. Barreeffama garuu kutuma kiyya keessa taa'ee barreessuu yookiin dubbisuu nan danda'a jechuudha. Wanta salphaadha. Kanaaf naaf hin mijatu. Osoo naa mijatee galee yeroo hundumaa wanta keessa koo jiru hangam beeku isin barsiisee isinirraa baradhee baay'ee natti tola jechuudha. Jajjabinni keessan baay'ee itti gammadee jira. Guddaa eebbifamaa, isinin jaalladha, isinin kabajaa, akkasuma jaalala isiniif naaf qabdanillee hubadhee jira. Gooftaan sinaa eebbisuu, nagaan naaf tulaadha. Yeroo biraatitti immoo mata duree biraa fi yaada biraatiin jidduu keessanitti nan argama. Akkasuma immoo yoo gooftaan na gargaare fedhii tokkoon tokkootiin macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhuuf yeroo dhiyootti qabadhee jidduu keessanitti akkan argamu abdii guutuun qaba. Agasitti gooftaan sinaa eebbisuu, like, subscribe, share gochuudhaan bukkee koo dhaabbadhaadha. Eebbifamaa guddaa. Garaa gaddimiidha gammachuun wallaanoo Akkeessa injir ija mimmaan jaamsa farfannaan qabbaanoo Akkeessa injir tokko tokko lakkaa'ee kan gaatii namaa baasu.